Ulfaadhaa galatooma egaa akkaataa sagantaa keenya dura duubatiin amma kanatti aansuudhaan akkaataa duudhaa biyyaatti akkaataa safuu Oromootti waltajjii keenya guyyaa har'aa heebban kan saaqnu ta'a. Manguddoonni heebba kanaaf qophooftan karaa waltajjiitti nuuf koottati waltajjii keenya guyyaa har'aa nu eebbisa. Obbo Bashaadhaa Mitikkuu karaa waltajjiitti nuuf koottadha. Tolaa Urgii karaa waltajjiitti nuuf koottu. Tolaa Urgii Obbo Usmaan karaa waltajjiitti nuuf koottati. Gadaa keessaniin dabaree waliif kennaati. Egaa tufaadhaanis misirroo keenya guyyaa har'aa baga guyyaa kana geesse jedhaati. Wani nagaan canagaan no abut yafi sababi no ala biya kenya biya nagaa abut jarjara fani kubbe nurra haqab nama afan bukke nama hataan nurra haqab Ethiopian kenya kadamtu akorka jira wadam akada wala le wani urji kunga takut no fulcha ilteni Amalin ilteni no fulcha ye wag nagan mulcha nagan nawal kasi nugai tartin le no agaw wag nugba kana charraki isa base asinge warra barana kambar egere isa hatasis barresa bekama osho falle nama charu isa hatasis gamananis artistida mutam kuni wa hundanu nama bekame Firi kayu bisa firi gitu rabbi sahata susu waqni kana mijesuf dadar roba naga barri kufa gabdir tole gasla dura ummata ega magado unislan ko dura ummata dem ko dure tumarra yamichi raga sadiyu wasir rawichi lega dura magado ne jakaba abbadir retillalama achi abbadir kesa makariyatit Dirre turban hoota gumbichu tangaba gumbichu gadaa jitte yaamta gadaa yoo jiraate inni yaata yoo jiraanne galma jira jitte tuma garaa bakka buufta haa ta'u ammanumaa garaa buufachuun waan guddoodha na of galchaati gara eebbatti yaattan deema na of galcha ammallee na of galcha ayya wa raja gara garba to kicha ma garbale mo gara tilla wa kumi ite kumi barid kanaga nol kanaga nulch kanaga nolch ama am tunur raga to am tigar ya wa gadandi naga rabba si nulch wana kamale raga kani demanu matte bubbe ada kante cheno matte raga ada wa ni guya raga asitol tilmabe saganta kitaba Barresa violisa tufa wada yodi mare tufa wada yoda nama guya rakna milkae haja milkawo yake wali nama milkae to ummatalle waqalle ganate fatu waqni sahabodu ekana jara nama wa hunda barresu wa ummata wa anbiya wajjatu waqni sahabodu mare ani hagana jera kana wa naaju barru falaga gadam ku fagabbi Ega manguddoota keenya umurii nuufa dheeressu sirni Oromoo kun duudhaan Oromoo kun lakkaa'ameen dhumu hundi keenya akkaataa qe'ee keenyatti akkaataa manguddoo jalatti guddannetti hubannoo adda addaa qabaachuu dandeenya haa ta'uti garuu walumaa galatti hundi keenya akka hubannu buna eebbisuu irraa kaasee sirna adda addaatu jira.
har'ammoo waltajjiidha. Waltajjiin kun waltajjii heebba kitaabati. Kanaaf namni tokkos heebbisu yookiin akkaataa gadaatiin namni bara gadaa isaa ta'e waltajjiitti ba'ee heebbisu cubbuu hin qabu. Dhaamsa Tufaa tolaan nu dabarse ni fudhanna. Gadi fageenyaan ilaallee kan sirreeffannu ta'a. Ulfaadhu jennaan ni tolaadha. Marree manguddoota keenya hamilee nuuf kennaa. Umurii dheeraa heebbaa fi miti kan harka kutan heebbaa ofitti maxxansinee miti. Amma garuu umurii dheeraa jenneen horaa bulaa jennaan egaa guyyaan har'aa kun guyyaa gammachuuti. Tufaa Wadaajoo bu'aa baay'ee keessa dabree kitaaba isaa maxxansee akka nuti irratti argamnee eebbisiisnu walitti nu qabee Tufaadhaanis galatoomi jennaani. Mana kana gaafa ayyamsiisee waltajjiin kun akkaataa kanaan miidhagu ji'a hin guutuu mana kana dhiyeenya eebbisnee sagantaa kanaaf akka oolu guyyaa sanis dhaamsa dabarfannee deemnee garuu xiqqisuma ishii nama hin tuffanne nama hundaafuu kabaja kan qabu magaalaa keenya tana keessatti hoteelota turizimiidhaan magaalaa keenya akka deemtu akkuma biyyaatittu abbaa kurjii hedduu abbaan Sky City waraqaa keenyatti argamaa galmee qaxaree irraa jira irraallee. Amammoo kanattaan Sudaan kitaaba guyyaa har'aa eebbifamu ilaalchise qaacasa kitaabaa gaazexeessaa Zinaabuun kara waltajjiitti dhufee waan jedhaa mee gaazexeessaa Zinaabuu hamilee ho'aadhaan kara waltajjiitti naasifadha. Eebbifamee harka namoota ga'een booda dubbanni gaarii ture. Keessummoonni keenya kan argaman kun maal qaacessuuf maal qeequuf isa jiru kana ijaanis yoo xiqqaate koluma isaatiillee argaa waan kana goone gaarii ture. Kan boodas ilaaluu dandeenya miira jiru yommuutu waan kitaaba kanaa waan argeef waan itti dhagames yoo dubbadhe hin danda'ama jedhee yaada. Egaa yoo xiqqaate sa'aatii sadii caalaa naasuu saanuu dhaggeeffatu. Inni itti kennu kun xiqqaa miti. Qaacessuu yookaan kiristaayis gochuudhaaf yoo xiqqaate namoonni lamaaf sadii irratti wal falmanii inni tokko sirrii fakkaate tokkoof dogongora ta'uu mala. Ulaagaa kiritismii sana keessa bifa darbeen kitaabni kun qaaca'uu qaba. Waan aannan itti ilmanii beektanii boqqolloo yookiin gujjuu hin qoraasan. Suni isi midhaasuuf qofa odoo hin taane aannan sunillee akka nama dhugutti foolii toluuf jechuudha. Kitaaba kana qoraasuu jechuudha akka hiikamutti kiritismii. Haa ta'uti Giriikonni akka kanaa uummata kanaan gahuun waan salphaa ta'eetii miti.
bakka hubannoon yookaan kiritismiin kunuu maalummaan isaan beekamnetti kirsaayis gochuun ulaagaa qaaccessaa fi madaallii sana keessa kitaaba kana hin dabarsina yoo jenne akki namni itti hubatu fault finder yookaan immoo negative side dogongora isii sana keessa barbaadeen nutti maa jiraayee hiika jiru sana qabaachuun maltu jedhee waan shakkuufan waa'ee kitaabaatti darbu dura waa'ee dhufaatii kiritismiidhaa fi qeeqaa kana keessa seenee jechuudha. Gaafa qeeqni egaa ogbarruun kan asoosamaa jira kan walaloo waan oduurii waan adda irratti namni barreessa. Barreessaan miira barreessuu danda'a. Rakkoo kaasee agarsiisee saaxiluus danda'a. Gaddas waan itti toleef gammachuus akeekaa fi yookiin karoora gara booddee gubus yookiin kan sabni waloodhaan keessa darbuudhaaf fedhus akeekuu danda'a. Waan gara boodaa itti baanullee jechuudha. Kana keessatti kitaabni furmaata jedhu kuni miira barreessichaas qaba. Waan itti toles, waan itti hin tolinis, waan waliin dhabnes, waan arganneetti wallaalles of keessaa qaba. Mata dureen isaatis furmaata jedha. Furmaata jechuun fala rakkoo akka jechuuti. Kitaaba kana gara boodaatti dubbistu yoo agartanii waan garaa garaa waan qabu fakkaata malee seentariin isaa waan nu jalaa bade tokko waan of keessaa qabu wayitu jira. Waa'ee dhugaa fi waa'ee haqaa deddeebiin argaa ture kitaaba kana gaafa laalu. Bakka dhugaan hin jirre nagaan illee waan hin jirreef haqa dhabuun madda rakkootillee waan ta'eef karaa hundaanuu haqni yoo bakka isaa malu dhabee hir'ataa deeme dhala namaatiif akkamitti rakkoo ta'uu akka danda'u walaloo kana keessaan arge. Gurra kitaaba kanaatti irraa jalqabuu qabna waan ta'eefan kiritismiitti hin darbine. Tufaan akka barreessatti kitaaba kana keessatti wantoota darbanii walitti bu'anis argee jira. Kuni wallaala odoo hin taane akkaataa inni itti hubatetu takka waa hubachuu dadhabdee raawwattee waan hubachuu dadhabde kanas hubachiisuu dadhabda deebitee tarii san ta'inna afaan jedhee tilmaama. Mata duree kan tokko bukeessa jiru jalatti fakkeenyaaf nurra haa buluu beekaa fayyuun keenyaa furtuun waa hundaa tokkummaaf nageenyaa jedha. Kanuma mata duruma kana jalatti gara gadii siqee yaa qulqulloof jenna hattuuf gantuun gandaaf aanaaf godina keessaa yoo san Oromoon tokkummaa cimsee irreessaa jabeessaa jedha. Isa dura dubbisa yaadattanii isa maayii kana yoo wal bira qabdanii waan adda addaa keessa barreessichi kun turuu isaa agarsiisa. Kunis maalidha? Wanni ati barreessitu waan keessa jiraattu malee tilmaama yookiin ala asoosama jennu kan qabatamaan jiru akkuma jirutti ta'e ala asoosama waan namni uumeetiin waa walitti buusee sammuudhaan barreessuu siin jira. Walaloon kun garuu harka caalaa miira waan gaazexeessaan kun argee fi bu'aa bahii fi waan inni jireenya isaa keessatti tilmaamuu fi waa dhabarraa waan nu mudatillee of keessaa qabaa jechuudha. Kanarraa yoo ilaalu darbee bakka yaadonni jala walitti bu'an argee jira. As keessattis barreessaan kun kitaaba kana barreessuu keessatti baay'ee rakkatuu isaatillee waan agartuutu jira. Kitaabni kun har'a nuti eebbaaf gaafa dhufu yookaan inni gaafa barreessisee asitti eebbisiisuudhaaf nu waame birrii irraa argachuudhaaf miti. Kitaabonni gara tokkoon waan qabnu yookiin namooma keenya itti fufsiisuudhaaf murteessaadha. Biyya takka utuwwanii biyyooma isii mirkaneessanii qabatanii ittiin deemuudhaaf murteessaadha. Rakkoo keessaa ba'uuf illee murteessaadha. Kana aartii biyyoota East Asian Tigers irraa arguu dandeenya. Biyyoonni baha fagoodhaa akka Chaayinaa, Singapore, Thailand, Malaysia, biyyoonni akka Kooriyaa fi Jaappaan seenaa hiyyummaa fi gadadoo keessa turan keessaa karaa ittiin ba'an gaafa laallu utubaan dhiibbaan aartiin bara san godhe har'atti deebi'anii giddugala qo'annoof qorannoo ta'eefaa fayyadaa ture kitaabonni bara san barraa'an. Kanaanis seenarraa dubbisee arge malee achi dhaqeellee waan argee miti. Garuu biyyoota san gaaf seenaan isaanii waggoota gabaabaa keessatti jijjiiramu. Ka'umsi isaanii xiiqii kana xiiqessuu keessatti namni waan dhabeef waan argate mul'isuu keessatti diraamaawwan kitaabonni fi sirboonni bara san barraa'an
dhiibbaa guddaa gochuu isaanii har'a namoota barasan turan gaafa isaan galateeffatan mirkaneessuu hin dandeenyaa jechuudha. Kanaaf kitaaba kana tolchuun bu'aa bahii qaba. Gaafa eebbisteen boodas ammoo bu'aa isaa kitaaba gurgurtee galii ittiin argatu qofa otoo hin taane waggaa 30 booda qo'annoof qorannoodhaaf illee ooluu danda'a kitaabni kun. Gaafa namoota faa galateeffatu as keessatti waa argina. Namoonni aangoof aantummaa wal beekumsatti amantanii anas ta'e hojii aartii uummata keenyaatti gufuu ta'uun hunda fakkaachuun faayidaa yeroo irratti hundaa'uun deemtanii fi anas dandeettii fi cimina koo argitanii akkan hin mul'anneef yookaan hojiin koo haala barbaade uummata biraa kan geenyeef osoo hojiin nyaannee dhumuu harka lafa jalaatiin kan uffisuuf dadhabsiisuuf carraaqaa turtanis ulfaadhaa. Dhiigiin keessan obsaaf jajjabina waan naa ta'eef egaa jaallatamtoota dubbistoota koo waa'ee kitaaba furmaataa kanatti akkas jedhee gala. Waggaa 30 yookaan 20 booda rakkoon barreessaa kanaa yookiin rakkinni barreessaan kun keessa ture kumuleetiiviin isaa sadarkaa nama dhuunfaatti rakkoo kana inni haimatu malee namoonni 4-5 yoo wal bira dhufanis rakkoowwan kana caalaa jabaatoo ta'u arguu danda'an. Ka'umsi biyya takkaa nama waan ta'eef namni takkaa lama rakkannaan biyyatu booda rakkata waan ta'eef bu'aa bahiiwwanii fi rakkoolee kana dura turan maal fa'aa akka turan illee waggaa 20 yookaan 30 booda jenereeshiniidhaan achirraa waa tilmaama jechuudha. Haa ta'uti ammoo akkuma qormaata kana keessa darbe akka duudhaa Oromootti namoota isa cinaa dhaabbatan illee akka inni itti gurra isaanii himetu jira. Gurra cunqursaa kan duudhaan itti dhibaafamu alangee roobii kan seerri ittiin ciisu kan lachii uumaa kan ilma deechisuun ulfina hin dhabinaa jennaan. Waan an dubbadhe kunis ifa ta'uu dhiisuu danda'a dargaggootaaf namoonni lafa bultan kan fuuldura kana jirtan waa isaa kana baruu dandeessanii. Kunis egaa sadarkaa fayyadama afaanii hawaasni keenya galee itti fayyadamaa turellee akeekaa jechuudha. Egaa kitaaba kana gaafan qaaccessuu fi madaalu kritisizmiin yookaan qeeqni negatiiv saayidii kitaabaa yookiin dogongoraaf rakkoo kitaabni kun qabu agarsiisuu qofa jedhamee hubatama jedhee sodaa waan qabuuf waan an arge garuu akka caalaan gaarummaa kitaaba kanaati. Miira inni barreesse keessatti illee of agartu rakkinoota ka'umsi isaaniitii fi falli isaanii wallaalamee takka burjaajii nutti uuman akkaataa inni itti ibsillee kitaaba kana keessaa argattu jechaadha. Ani kanumaan gabaabsaa qeeqaa keessatti immoo ulfaadha.